harma wanna raafe tokko hin jiru yoo bareeda ana bira yoo furdina ana bira wanni dubartii irraati hawwidu hundi I have too much wannummaa nati dubartii fuudhuuf ala keessa laaltu hin jirtu na argite taanaan taqara mana keessa jirtu gadi yaasuun ooltu hidheetiin shakkii na keessa uumama. Mashallah, mashallah, mashallah. Kana fragasi famba seenaan duba keetis kana ajaa'ibati dhugaa dubbachuudhaaf. Fragasi famba. Akkasi kuna tamana keessa jirtu amma namni harka kiyyarra nyaate jaartii ofii abaara mana gala. Amma asiliin gizee mana kiyyaa dhufee nyaatu reediyyoo mana kiyyaa dhufee nyaatu jaartota ofii warra abaara galantu jira. Kanarraa waan akka barbaadu jetta. Kanaaf an argattan taanaan wanni biraa wanni isin ala keessa laaltan tokko hin jiru jechuu barbaadeeti. Maal jedha Mansuuree waan kanarratti eega fuudhuun keen oolle jaartii lammaa sadii fuudhura takkitti waan hunda qabdu nama buutee arrabtee ofirra. Gaariidha baay'ee konfidensiis turuudha. Ani yeroo baay'ee konfidensii qabna jedhanii shamarroonni musliima ta'anii qullaa ba'anu boo isheen konfidensii qabdi isa jedhanu kana appreciating godhu. Garuu isa dhugaa akkana haasa'u irratti an haadha manaa ta'uu nan danda'a. Umriin koos haadha manummaatiif ga'ee jira. Requirementi ati na gaafattu hunda gootuu nan danda'a. Mana kiyya akka mana haadha manaa ijoollee nama guddaatti qabuu nan danda'a jettee ofimuun kun konfidensii guddaadha. Baay'ee appreciate godhas. Garuu wanti guddaan Kanaadaa deemuu dhaqaa jirta. Innoo akkam ta'a? Kanaadaa illee yoo dhaqeetiin jedhe jechuudha. Ani fakkeenyaaf yoo waan amma walii gallee walii mallatteessineetiin ati na fuutu taate Kanaadaan gaddalii haa galtu. An ammaan tan ofirra deebuudhaaf qophii xumuree jira. Gaa kun cimaadha. Haasa'uu barbaadu. Maaliifuyyuu Kanaadaan sinaan caaltu hundaafuyyuu si abbaa manaa kiyyaa abbaa bultii kiyyaa abbaa ilmoo kiyyaa isa gara fuulduraa baqaati waan taateef abadan Kanaadaan sinaan caaltu waan ta'eef an Kanaadaa dhiisi deebi'ati jennaan dhiisee deebi'a lakki eega hawwii kan kee ta'e bakkaan ga'isi jennaan bakkaan ni gayaa. Don't worry my baby. Oh my goodness. Haadha Faatiyaati gaafiin qabduu fi isa jechuun gaafii wayii qabdaa yoo barame gaafii tokko tokko kana wayii gaafatu dhageeti. Yaa gaafiin kiyya walumaa galatti inni confidence self confidence kayyaadhaan san jechuudha olaantummaadhaan dubartii bulchuu waan jedhamu san yoo of keessa qabaatte ammas taree deebi'eetiin yeroo gadi baatus yeroo ol deebitus beebitii jedhaa jechuudha yeroo hundanarraa qaanfachuu dhabdee ija keessa na laalaa sitingii na godhaa yeroo na biraa baatee deebite ammas lammata jechuudha bishaan soodaree kana fabbaadhattanii osoo naan daattanii dhiifamaa waliin. Sodarre afte amma bari giiftii kiyya iskaalaayitiin floorii isa jalqabaarratti house swimming kan jedhamu specially ka ta'e waa guddaa hojjetee jira biyyattii keessatti. Sodaree maa an sadarkaa kiyya sodaree na qabu. Anaan fakkeenyaaf exambiliidhaaf kaase malee rakkoon qabu bakka biroo nageessuu dandeessanii. Nageessuu dandeessanii. Bakka walumaa galatti homa kamiifuyyuu waan narra gammaddan malee waan narraa qaanfattanii miti abbaa manaa kan koo ta'uudhaa fi tuudee ayyaan. Okay, kama kii ta'uudha moo haadha faatee ta'uudha lamaanuu as jira waan ta'eef biyya tokko jiran gasti irratti wajjin jiran choose the best answer gootamoo lamaanuu fudhattamoo mee akkamii uummatatu kun comment irratti gaafii uummataati baay'ee. Dhugaa ta'uu jennaani ati faatee baay'ee haasawwaansi baay'ee gaariidha. Maakiinis immoo baay'ee haasawuu ni dandeessi jedhee yaada. Ati faatee akka gaariitti haala manummaadhaaf reedii akka taate waltii horachuudhaaf reedii akka taate islaama nama ta'etti heerumuudhaaf carraa hunda dhiiftee dhufuu akka barbaaddu himattee jirtii jechuudha. Maakiin haasoftee gatiin beekneef mee iseen of explain agootu achi booda deebii kiyya deebisuu nan danda'a.
Dhugaa ati badhaafamaadha asiin dhiifama jidduudhaan seene sagantaa kana wannachuu kiyyaa fi ati dhiifama sin jedha dhugaa ati badhaafamaadha ammas du'aayii qabda. Maakii jechuudha waa'ee jaalala gizee ati gaafatte isiin baazawwee sirbi isiin siibantu sirba buuqqisii irra marsii dallarraa dhuftaatii cabsii karaa cufaadha. Gizee baatus ta'ee gizee galtus ta'ee makiinaa keessatti sirbi abbanamu sirbuma waa'ee qabsooti sun jireenya keetiif nageenya keetiif illee ni sodaachisa biyya san keessa jedhee yaada. Kana maal goona beektaa maatiin amma akkuma jetteedha dhugaadha garuu gaafa maatii horattu gaafa ijoollee godhattu gaafa mana seentu waa baay'ee isaa deemta bari. Laaltan maraachuun jechuudha. Yeroo waliin taphatan hundayyuu raachuu yeroo argitu yeroo inni sirba qabsoo banee jedhu isiin sirba qabsoo san harkaa maayikii lafa keeyan sirba jaalalaa maayikii lafa keettee sirba qabsoo sirbaa oolaa sirra. Dhiyoo tana wattaaddaroonni wayii viidiyoo wayii argee wattaaddaroonni wayii tol duudanii jenna. Raachuun siree gubbaa lafa. Achi ture guyyaa sana. Kanadhaa haasaa qabsoo fiddi haa ta'u rakkoon qabu maakiin booriftaa manallee seennaan halkan walakkaa kaatee wayii qabsoo sirbuu jalqabdii jechuu. Asa walakkaa ta'e ulee qabattee karaa irra baatee daangaa lafa karaa cufte. Gabbisi fide qorra. Warqee wallaggaan si hojjechiisa yaadda'in. Oh my God, oh my God. Warra amma dhugaa rabbi ammaalitti gammadaa jira beektaa nama heeruma kiyya kanatti irra caalaa wanni itti gammadaa jiru Mansuur kiyyaa namoonni hedduun yeroo asirra baay'ee shamarran gorsuu shamarranii waa jedhu haati Faaxee kana booda hin heerumtu gorsa jalaan dhaga'inaa kana booda namni tokkichaadha Faaxee maqaan dha'u jedhanii ati jecha kana naan jechuu kan keetiifuyyuu I have too much happy dhugaa rabbi. Beebii sanii miti bar amma niifati walii gallee waa hunda xumurree. Ani immoo maaliin barbaade beektaa waan ofii amma namni baay'een hey beebii jedha jaalalli jedha an maqaa addaan barbaada anaaf maqaa addaa maqaa namni biraa ittiin fayyadamne ni waamuu barbaada malee beebii maa numatu waammataa jira beebii jedhee maqaa biraa baate Beebii barna. Baby me dai harma hotu. والله انا منتهى استغفر الله. My head tio jere tahu. maal my hair My head. My heart. inni dheerate kaan immoo inni dheerate inni sin dheerate xinnoo gabaabsi. haadha baate reebaa koo jedhiin tumaa jechuun tumaan gaariidha. That makes sense. Tumaan gaariidha. waan tumaa koo jedhi waan miira keessa galchine haadha baate tumaa koo jedhaa faarsi Mansuuri. Chala soke ta'ee jira ishi tumaa koo naa ta'ee jira rakkoon qabu. Awwaje chaja. Inga babbatan da yake fa. Ai walitta sika. Yaa naaf ta'ee jira bakka rakkoon qabu. Ati dhugaa ati tumaa kiyya ta'uudhaaf baay'een gammada. Ibsika bareechisi ibsika. Taati warroonni amma congratulation naan jedhaa jirtan baga gammaddanii isinis anumaa waliin ulfaadha isiniin jedha. Asumatti asliin amma qophii kana. Ati nama miidiyaa nama artii ta'uu qabda dhugaa. Bataam goobas nech. Kana caala gaafa si bira dhufee mana keessa hin jiraa miti si jala dambal jedhe kana caala dubartoota qara asiin dura laalaa turte san hunda abaartaman soo kiyya. Taate dubbiin taatu. Haadana turuu kan keetiif jechuudha. Anama bari yeroo baay'ee laayivii kan kee jalani seenaa viidiyoo kan keetis ni laalaa bakka hin jiraa miti gaafa dhulaata keessumaan itti dhaqee waan jedhu tanatti dhufa. Gina moo dhiironni kenna jaarraa
akaakayyota kennaa keessa akka jiran jiranii yeroo ati dhattee jaalala dhiyeessituuf warroonni kiiloo dabalan jiranii gowwummaa yookaan ammoo lafatti hattiidhaaf dubartiin takka dhattee jaalala waan isa gaafattutti fakkaatanii way akkasitti na fudhata akka jedhu sodaa guddatu na keessatti argama. Gin ammoo gaafa Kanaadaa deemee achirraa galee qajeelumatti dhaqee Finfinnee gabbu'ee Mansuurumaan fidaa jedheetiin affeeraanii jedhee hawwii guddaas qaba.